Barbaadu asxaa eeggateesh. Oke kanda. Ashama boleewwan qaqqaban jirtu laalii nalaali. Nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu bakka jirtanitti jirtu nagaa bayyaa keessanii ani jira obboleettiin keessanii bakka jiraattanii samoona kana nan dhabne guyyaa 3-4 na dhabdanii jirtu. Isa duras immoo biyaasi ji'a tokko waan ta'uufuma waan asirratti waan gaarii uumaa hojjechaa jiru natti hin tolle muudii natti toluu dideefis immoo muudii wayiitii fi sinitti agarsiisa warreen mana keenya waadisii taatan subscribe godha warreen turtan laayikii tuqaasin hin jenna inni kuni nama wayiiti gurraachi kuni kun jechuudha. Anaafuu iddoon jiru sinitti agarsiisa namni muddamee jira kalee diida deemee jira dhaqi maazerii gaafadhu dhaqi maazerii gaafadhu dhaqi maazerii gaafadhu irratti kun surprise maazerii kun gaafadhee jira. Gaafachuu kaleessa deemnee jirra. Har'achi jirra galgala viidiyoo waraabaan dhufa natti toluu dide. Kanaafuu warri maazerii koo jaallattan kunoo maazeriin galata waaqayyo ol jettee jirti torbee jaafashiitti lafaa ol jettee jirti kunoo. Onuma ciifti garuu nama baay'ee si ilaalu jabaadhu ol jedhi yeroo mataa ol qabattee isiniin jedha nagaa sinaa gaafattu akkuma beektanii isiniin jedha seeti isin dabarsa. Dubbadhu. Fayyaa keessanii nagaa keessanii ijoollee koo. Baga jiraatanii baga nagaa taatanii maal jettummoo immoo sagalee wayyaa eeraa nagaa ta'eeraa waaqayyo nagaadhaan isin haa jiraachisu iddoo jirtanitti nagaan jiraadhaa maaddii barki isin haa kennu guddadhaa jiraadhaa hojiin keessanitti isin haa darrabu dachaan isin haa taasisu nagaan ta'aa jiraadhaa ijoollee koo. Ji'a meeqaan booda wal argina dha? Ji'a meeqaan booda ani wal argina jettee beeku? Ji'a 9. Ji'a 9 kota barsiifatu immoo dura kana dhaabadde nagaa gaafadhu. Atillee nagaa gaafadhuuti soorsaa yuutuubii hundi keessanuu jirtu sabiskiraabii godhaadhi. Kun gadi gogguufamma si argani. Kan ammoo garbi kan irratti dhalatee na arrabse sun kana kan irratti dhalatee na arrabsee laasumaan naa baraa boriifu. Ilaa naa baraa. Of agarsiisa naa baraa. Dubbadhu kan alaa na booda dhalatee na arrabsu la naa baraashi. Dubbadhu. Akkam jirtu nagaa keessanii baga jiraattan hundi keessanuu jirtu. Biyya isin jiraattan nagaa laalee jirtu. Baga jiraattan baga waaqayyo isin gargaaree har'a geessanii baay'ee jiraadha ammas isin faana ta'u nagaa ta'a. Maali seeraan haasa'e ganaadha? Eegaa shanaa sun na biyaas. Dhugaa. Yoo achi si fudhatanis gaafadha. Yoo achi na fudhatanis immoo qoqophaa'ina kan nuuf waaqa naa kadhadhaan jedha. Jarraan amma jiru achuma yaadaa jiranis isinis immoo akkata yaadan hin barbaada nagaa waaqayyo isin faana ta'u jiraadha biyya jiraattanitti nagaa ta'a. Sabiskiraabii godhaa. Sabiskiraabii godhaa. Laayikii sin dubbifnaa yeroo hunda silkii irra galee tola irra galee sin nu dubbisaa. Maaliin dubbistaa silkii qabdu? Silkii guddaan eera fidiga. Nasoo beekaa sin jedhee. Fayyaa ta'a nagaa ta'a jiraadhaa sin faana ta'u iddoo jirtanitti nagaa ta'a hojii keessan waaqni eebbisu nagaa argadhaa fayyaa argadhaa biyya keessattis immoo akka galtaniifis waaqayyoon kadhadhaa waaqayyo sin faana ta'u sin gargaaru sin wajjin haa ta'u siniif sin kadhanna nuufis kadhadhaa haala jiraannuuf haala jiraattan keessatti waaqayyo hin dagatinaa sin faana haa ta'u sin gargaaru biyya nagaa sin haa ta'u jecha galatoomaa guddaa yoo barbaadan sabiskiraayib godhaa. Yoo barbaadan kanaafuu maal gochaan dhufe mana keessan? Dubbisu. Waggaa meeqaan booda dargii? Ji'a 9. Ati? Ani fate erga wal argina ji'a 9? Waggaa lamaan keenya ammas faasgaaru. Faasgaa'uu darbeera gana waggaa lama. Waggaa lama darfaasaa. Kanaafuu adoo qotoo waan asuma kunoo kabboleewwan koo maazirii xinnoo na ilaa dhukkubaayyuu yaa'u dhaqee tuqana ni caaltooti hundi keessan warreen maqaa isin hin dhoofne hin beektu kunoo dhaqee hin jira caaltuun ni agarti rakkoo hin qabu dhugaa hin agarti keessaan isin dhugu inni arguun isaanii kananiin si hojjechi kunoo maazirii gaafachuun deemee jira maazirii gidduma ol jettee dhugaa dubbachuuf hin dhukkuba mana yaalaa dhatteetta miti ree waan geessine jedhamu mana yaalaa dhatteetta kadhannaa sii kadhatameera bakka ammoo harka waaqayyoo bichaa eeggachuudha qoricha illee fudhatteetti kunoo kan na booda dhalate kun laalaa qalaa boqqolloon falfalaa maanni kan bira bishaan waraabaa mana naraa buna danfisaa dhuguma buna danfisaa dhiirri sisuma ta'e dubartiin sisuma ta'e nama 9 ta'anii dhalatanii miti adoo nama 9 ta'anii dhalannee dhiirri dubartiin sisuma ta'e
namni yoo jiraatan keessaan na dubbisaa mucaa kana warraasni. Alaa daraa warri jaarsa barbaadan mucaa fayyaa na dubbisaa. Mucaan daa'ima reefu 12 fixee jira. Garuu 12 hin kuffise ta'ee hin beekne. Kanaaf akka isiniin jedha dhugaa dubbachuuf maali seeratti mul'atu qaba. Maaloo funyaan kee waneemtuu mul'atu. Achis garagali gurras qabaa ijas qabaa kutaa 12 fixeera. Kaimi hojjaas qaba beekaan lafa taa'ee hojii sin danda'a xaabee hamaa malee reefu. Akkas gurraacha mullee goosaadha. Waaqayyo faa galatu kunoo maazirii ilaaluu dhufee jira. Dhugaa dubbachuuf silkiidhaan illee dubbachuu dadhabnaan hin dhufe. Waaqayyo immoo ulfaatu. Kadhachiisaniiruu fi mana yaalaas illee geessaniiru amma nama ijaan argadeen dhufe. Akkuma ani gammadee maazirii koo ijaan argee warri jaallattanaa kun jirtu waan ta'eef isinillee naa gammadaa. Maaliif asirratti bahee yeroo baay'ee waan aarii waan boo'ichaa kan dubbadhu hin barbaaddanii hin beektu. Akkas isin jedha. Wayin naa qophaa'ee jira dhangaa wayii ati amma argattu malee naan jechaa jiru. Akinaaf hirga sanaa yaadde. Amma argitu jechuudha. Maalan su'a dookoo girgiddaan kan bakkaadha. Mucaan kun kanaani miti. Inga qabda jechuudha. Inga qabda nan dhaaba manatti hori. Kaas jedhi. Dookoo maatiin nuti dubbattu ture. Caaltuun isin jirtee kananii isin jirtee ijoollee baay'ee jira dhugaa waaqayyo. Caaltuu fayyaa keetii nagaa keetii jirtaan dalaguu siifan bilbila jedheetanii akkaataa isa wallaalee gajee sagaliitii immoo tigistirraa nan citee. Haara birrii ma jedhu wajjin hin kamiin na beeku haara birrii jedhu. Kanattan sii bilbiluu dadhabee. Bakka amma immoo baga fayyaa kee taate caaltuu nagaa keetii fayyaa keetii baga jiraatte baga nagaa taatee jirtii. Kananii akkatti boosila gannaatti dhaqu malee itti amma dookoo maal jedheen fidee. Fayyaa keetii nagaa keetii. Mucaa kun agabe. Sigojoomi. Waaqayyooni. Madaa kun akabu madaa naa qabatu. Kunoo kanallee naa qopheessanii jiru. Diingatan dhufe dhugaa dubbachuudhaaf ittiin himne. Kaleessuma ganama kayaas kootillee hin beekta. Yoo kaleessuma ganama ka'eennan gadda ganama ka'eennan deema malee yaade too'eenyu isaanii nambariin diinga darbe jennaan dhufu kaleessa guyyaa gabaa guddaa jira biyya keenya maazirii illee dadhabdee ciifti. Ijoollee warri kaanis kunis kaan tokkos lamaa wayii isin jiru magaalaa kee gabaa keenya jirani. Kana ta'uu hin barreennaan itti goree isaan dubbisee siniin jedhaa diingatan dhufee siniin jedhaa kottaa annan nunna. Sinoon duddaniire. Nunna dhugaa kan dhugame yaada. Waa waraabuu maala dhugaa waaqayyo. Maqaan itu muree yoo jalatu jiraate ni jedhantu. Mana kabi? Sumbal. Siin jaalanna beeku gaaboron biraa ollee beechaan jira waaqayyo beeka. Waan hundaafuu waaqayyo alfaata mana ol jetteetti yeroo biraa walitti deemna mana itti deeggiya. Mul'attanii barachuudhaan kanatti argatte. Kunoo. Footoo si kaasu? Footoo dhaafi? Alatti moo? Asuma keessatti akkuma teessanii jirtanitti abbaan amsa mul'achuu dideelee. Maa warraa kita gurba? Maali adoo kanan bareeda ijoollee isaa gummaa fokkisoo kanatti. Isallee adoo akkam bareeda. Akkam bareedaadha qolaa argite boo aduutti sobeedatti faa. Itti qabi. Kanaafuu yeroo biraa walitti deemina amma kanaafuu maazirii Fataala bakka sinfaanaa ta'u jiraadha. Bokaan biroo kaan iftaan ifa keessatti yoo maaziriin jabaatee jiraate immoo. Like goda. Like goda. Comment like goda osnitti tole. Kanaafuu eessa jirra? Shoolitaa jirra jechuudha daandoo. Amboo jechuudha. Deesi amboo maaliiti? Amboo irraa ubba meeqa deemsisa miti adooko? Maal amboo irraa biyyatti dhalatti sobda? Godina keenya. Ciao bakka nagaan tura. Nagaan gala. Badni cufamu zirgee nu dide. Yeroo tokko tokko akkasumaan. Biisita. Gigi bereedaa bata. Kan